ለማማር ለኩ ጭናሽታሩ መልኪዬ ሰን ቢጩን መሲዩ ነው አንቢሳ ቢጩን መሲዩ ጅራመቲ አከኑ ሲምቤ ኮርቤሳ ወላስ ጎባ ሳቲኩን ሬቲን ማ ዋው 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 ጃርሳ wanti naansiif godhu marfu angara Allahumma salli Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo ani qaxaleen keessaniga ani qaxaleen keessan arras video kabraatiin isinii deebi'eetan jira akkuma beekamu video bohaarsa bashannansiisoo baay'ee isinii qabadhe dhufeetan jira stuudiyoo qayyartee asitti hafuuf immoo akkanaan hin jenne malee yaw gara stuudiyoo keenyaatti isin deebina yaadeera stuudiyoo koos yaadeera isinis yaadeera gara studio keenyaatti isin deebina kun beekamu video bohaarsa bashannansiisoo baay'ee isinii qabadhe dhufeetan jira akka isin har'anaa waliin bohaartan har'ammoo video kolfaa qofan isinii qabadhe dhufe warreen magaalaa channel kanatti haarawaa dhuftan dafaa subscribe godhaatii maatii channel kana ta'an isiniin jedha video kana hundi keessanuu like gochuudhaan jalqaban isiniin jedha like 1223 akka namni tokko hin irraanfanne gara video Inni kun immoo kaappilee Habashaa ta'uu qaba. Kaappilee Habashaa ta'uu qaba kun. Alanammoo gudii meekaappiin fidaa jiru isinitti agarsiise. Gudii meekaappiin fidaa jiru. Naa ilaalame. ለማማር ለኩ ጭናሽታሩ ሚወጣለት የለም እማ ነሽ ነው ሀገሩ እንደው ልበሽ እንጂ ልባልን ያለው ፍቅር አልገባ ብሎት ሰው የታሰበው ከማድጋ ውሃ ቀርተሽ በጣሳው መስጠታኪ ነበር ለተጠማ ሰው ምነው ዛሬ ታዲያ ሲደርስ የልብሽ ሁሉን ለኔ ማለትሽ ችሎ ሲበቃው ከነ ቁፋ ሚቲ ቆያ ዳውን ፊልተር እህቶች በቲክቶክ አረብ እየመሰላችሁ እየቀረባችሁ ብዙ ወንዶች እንቅልፋቸውን አጥተው ገንዘባቸው ሳይቀር ብዙ መስዋዕት ከፍለው በአካል ሲያገኟችሁ ደንግጠው ሆስፒታል እየገቡ ነው። የኛ ወንዶች ድንጋጤ ለእናንተ ሴቶች ጥሩ አይደለም፣ ጥሩ ነው የሚሆንባችሁ። ፊልተር አትጠቀሙ አይደለም፣ ቢያንስ የራሳችሁን መልክ ትንሽ እንኳን አስቀሩልን። ቢያንስ መልኪዬ ሰን ቢጩን መሲዩ ነው አንቢሳ ቢጩን መሲዩ ጅራመቲ አከኑ ሲምቤ to amma kararratti sa filtari lalle kan isa kana tulalle wal biratte ya nur bakka kiwwechuna maga jechuna maga ለማማር ለኩ ጭናሽታሩ ሚወጣለት የለም እማ ነሽ ነው ሀገሩ እንደው ልበሽ እንጂ ልባልን ያለው ፍቅር አልገባ ብሎት ሰው የታሰበው ከማድጋ ውሃ ቀርተሽ በጣሳው መስጠታኪ ነበር ለተጠማ ሰው ምነው ዛሬ eenyuun nama amma eenyuun amannu shi amma eenyuun amannu Ransicha wallo tu sakan lisa tu peka sababa jannamo arakilo detikale siya abba taanki sinotraaki atu dhufe amma bareedduudha isinii galee የኢጆሌ ana qofamoo sinuma hundaa daraa rabbii kan rafiitiin hin qabne kan nama hunda jibbee ilaa nama wallaahi laazim hiriyoonni kan koo hundina jibbisiisan ittiin naasoo jarrinatti dawwalan ittiin aarsaa nam tokkoon naasa'u garuu bilbila qofittiin qabadhee ilaalaa oola na maatii kiyyaan isa haasa'uu na jibbisiisee na wallaahi ofillee na jibbisiisaa jira beektanii
du'aa godhame yeroo hunda na arrabsitu afuuriin keessanumatu nana ta'etti fakkaata gammachuun qabu waan isaan beeku na cannaqala akka ardiin natti bicatti lagzee kaate nama walii galuu danda'an jiru qaalitti koo hin fa'ee walitti na arsala mana jammareera na du'aa godhame wattaati wala du'aa godhame baay'ee tokko nama dhibaa atuu nama meeqa arrabsitu atuu nama meeqa ijoolleen irraa baradhaa lama hojjettii kanarraa irraa baradhaa hojjettii kanarraa atuu nama meeqa arrabsitu atuu nama meeqa waa meeqa jettu kunoo dhumni akkas ta'edha kunoo dhumni akkas ta'e siif immoo xaballi jira quraannis itti qara'amu bareedduudha si gadi jinniin akkasuma nama gooti waswaasiin korbeessa olaasa goobaa isaati kun reetiin ma haala kanaan bulanii ganama simbirri ribaa nama kaaftu tokko jirti. Jetti simbira hunda dura dubbatti simbirri kun. Isee ganama waccu sana. Rimillee namatti tola yeroo sana naannoo keenya kanatti baay'inaan argamti. Ammas jirti kan rooba waamtu tokko. Rooba kan waamtu. Naannoo ammaa boqqolloon bilchaachuu ga'eera. Sareen guddifatan namni gaafa qamaleetti ijoolleen qabi jedhanii itti naqan. Jettee gaafa isheen itti duttu sareen duttu qamaleen jedha qalamee. Jedhu gaafa walii isaaniitiin wal nyaatanii kana qofas otoo hin taane jaljeesii walii wajjiniin deemu tu walii wajjin deemaniitu boqqollootti gaafa isaan namuu dhaqan inni guddaan ishee xinnoo qabee booddeetti deebisa. Jettiin galagalte jechuudha. Yeroo sana abbaan midhaanii itti dammaqa. Gaafa immoo walii isaaniitiin waareffatanii wal kaasuuf ka'an jechuudhaan kan inni jaljeessi kan inni dute warroota hafan kaasu jechuudha. Waaw. Argitanii namoonni taatee ajaa'ibaa akkasii qaban jiru. Waaw. Makii orootii akkas du'aan kadhatamaa jira. يا ربي كتلتي يسيروا نمافتات يا ربي تهيف يا ربي يسيروا نمافتات يا ربي تهيف يا ربي تريد ان بيسا تخلي ولك خفيف يا رب تكيسي كيف ولا تهيف لما قمتي يا ربي قمتي يا ربي لما كان يقرتي قارب خلي انت قمتي يا ربي قمتي يا ربي توليف بيك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا موكل هذا خير سنة عقود. آمين. كم يتربى سنة عقود. آمين. يا رب فاتي يا رب يسامح يا رب وارث سنة عقود. يا رب رب يسامح. هذا فاتي وارث يتيمة دو جام مكتوب. هذا فاتي كسر. هذا بيجي يتيمة. أبو كراخي سجرا بكسر بالراب. آمين. اللهم صل على محمد أكم أرجتن إنه الجن ما يوجدن هنا أكم أرجتن wanti naansiif godhu martu angaraan angeetu ani siif yaade danuuba ni toon dandeessu. Wow.
ijoolleen mucaa kana gayaa'u walitti fiduudhaaf yaalaa jiru. Inni kun immoo du'aa qaba. Inni kun immoo milkaa. Rabbiin nama maraatee wajjin isin hin maraachiin. Rabbiin nama jibbe wajjin walitti isin hin fidin. Dhala afaan bal'atu Rabbi isin irraa qabu. Dhala osoon dhaliin osoon heerumin abaarsaan lafatti haftee abaarsaa Oromooti Rabbi isin irraa qabu. Dhala namni itti fuujeetti tufe Rabbi isin irraa qabu. Dhala isin dura abaarsaan dhiqamtee kanatti miicamtee kaayamte Rabbi isin irraa qabu. Nama jaalattan adda baafadhaa. Nama feetan adda baafadhaa. Namni jibbamee asirratti miidiyaa irratti fi lafatti fi bakka hunda namni jibbee hundi waggaa jecha namaan jiru hedduutu akka nama ajaa'iba. Lammata irratti immoo warroottan dhiiraatiif haasofni kun isin warroottan dhiiraa dhala afaan akkana bal'attu ni feetanii hin feetan. If dhaqqabii nuti dhallee heerumnee jirra. If dhaqqabii namni si fuudhu hin jiru haftee namaa taatee jirta. Haftee TikTok haftee lafaa taatee jirta. Argitanii dhala abaarsa hin qabne durbaa bareedduu amala qabdu fuudhaa jechuus isinii galee asirratti wanti isin jechuu barbaadu kanaaf filadhaa dhugaati jettee filadhaati. Akkam obboleessa wal baruu dandeenya? Jirra nagaa kiyyaa sirriitti wal baruu dandeenya bareeddu koo. Bilbila kee TikTok irraa hin argadhe jaalallee qabdaa? Lakkii hin qabu yeroo jalqabaatiif siruma dubartii dubbisuun kooyyuu warra. Isuma dhugumaa jettamoo? Eeyyeen isuma dhugaan siin jechaa jira. Ani bar hiriyaadha manaa keetiti. Maal jettee waca keessan jira naa dubbifamu dide. Ijoolleen dhiiraa amalatti kan dhiisaa. Ijoolleen shamarranii immoo yeroon kan jalqabaa kooti si jettan sana dhiisaa. Dhiisaa isinis laayivii meeqa dabarsitanii dhuftanii dhiira shawaduun barbaadinaa. Viidiyoon irraa qabaddeef kana fakkaataa. Siiftuu isin bohaarsa isin gammachiisee yaada amma viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Oroo Show.